जबाको जबात तेरे जबाको जबात तेरे जबे फत्ते गराके किच्चुत वतलमते जल कब्देरे कराके फलमता कब्सो हका ድርመታ ጋፈረኮ ኩን ኡጋድ መጀኤ ሂነመኑ ሞይቦንኮ ኤጋ ኡቱ አቲን ፊለቲን ኤርገሲ ፊለተኒ Anggar ad kallattii adda addaatiin biyyoota alaas biyya keessaas qaamaan kan as jirtan martu gadda isaa hundumtuu kallattii adda addaatiin ibsachaa ture ibsachaa jira. Seenaan obboleessa keenyaa Mo'iboon Baqqalaa Garbaa maal fakkaatu isa jedhu waliin ilaalla. Seenaa gabaabaa Mo'iboon Baqqalaa Garbaa bara 1981 irraa hanga bara 2015 akka lakkoofsa Habashaatti qopheessaan from Waaqooyyaati. Mo'iboon Baqqalaa Garbaa. Mo'iboon abbaa isaa obbo Baqqalaa Garbaa Fufaa fi haadha isaa aadde Alamee Fallaqaarraa fulbaana 10 bara 1981 akka lakkoofsa Habashaatti godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramoo ganda caffee Soormaa bakka addaa Ejersa Dinkii jedhamutti dhalatee guddate. Innis obboleeyyan dhiiraa 5 fi dubaraa 7 waliin yeroo dhalatu maatii isaaf 10ffaa irratti dhalate. Kan isa booda biqiltuu fi lalisaa qofa. Akkuma ijoollee Oromoo birootti maatii isaaf loon tiksuu fi hojii maatii isaa gargaaraa guddate. Maqaan isaa biroo Mo'iboon Tashaalee jedhamees ni waamama. Umuriin isaa akkuma barnootaaf ga'een mana barumsaa Kiiramuu sadarkaa tokkoffaa seenuun barumsa isaa eegale. Barnoota isaa irratti nama qaxalee fi moggoo hin qabnedha. Dandeettii addaa nama qabu ture. Barattoota daree isaaf barataa cimaa yaaddessaa yommuu ta'u, barattoota ciccimoo waan caaluuf isa waliinis daree tokko galanii barachuuf yaadda'aa turan. Yeroo kutaa 4ffaa barataa ture, umurii isaa 12tti bara 1995 akka lakkoofsa Habashaatti jaala isaa kan ta'e sanyii Nagaasaa jalatti qabsoo bilisummaa Oromoo hordofuun quuqamni Oromummaa quuquunii eegale. Hanga kutaa 10ffaatti achuma magaalaa Kiiramuutti maatii isaa hojii gargaaraa barumsa isaa xumuruun bara 2011 akka lakkoofsa Awurooppaatti mana barumsaa qophaa'inaa giddaa ayyaanaatti kutaa 11ffaa daree faatti irra madamee barnoota isaa itti fufe. Daree isaatti itti gaafatamaa daree sanaa akkasumas gama barnootaanis barataa sadarkaa keessa jiru ta'ee barachaa ture. Dorgommiin mana barumsaa qophaa'inaa giddaa ayyaanaa barnootaan hamaa ta'uu isaa hubatee qayyabannaa isaa sirnaan itti fufe. Baruma kana
rakkoochitti uumameen semisteera tokkoffaa qofa baratee gara mana barumsaa qophaa'inaa Naqamteetti jijjiirrate. Damee barnootaa naachuraal saayinsiin magaalaa Naqamteetti bara 2011 fi 2012 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan barate yommuu ta'u barnoota isaatti qaxalee waan tureef qabxii seensaa yuunivarsiitii qabxii guddaa galmeessisuun bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti yuunivarsiitii Jimmaa seene. Muummeen barnootaa inni irratti ramadamee barachuu barbaade muummee meedikaal dooktarii ture. Garuu carraan isaa public health officerii isa badhaasuun muummee fayyaa barachuu eegale. Hundaa ol immoo moo'iboon barnootatti korma waan tureef yuunivarsiitii keessatti haalli barnootaa tasa bifa ittiin jijjiirranne. Haa ta'u malee bara sana haalli rakkoon uummanni Oromoo keessa jiru baay'ee ulfaataa waan tureef barattoonni yuunivarsiitii keessa jiran gaaffii saba isaanii kaasuun sagalee diddaa fi warraaqsa adda addaa yeroo yerootti dhoosuun sagalee sabaa ta'uutu ture. Innis tuuta sabboontota barattoota Oromoo walakkaatti callisee barnoota isaa qofa hordofuuf yeroo hin fudhanne. Sabboontota ilmaan Oromoo mooraa yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun fincila finiinsuu qofa osoo hin taane maandhee qeerroo bilisummaa Oromoo mooricha jalatti hirmaachuudhaan dirqamoota adda addaa akka qeerroo bilisummaa Oromootti ba'achuu eegale. Kanaan osoo jiru bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo inni waggaa lammaffaa barachaa jiru roorroo fi cunqursaa saba Oromoo irra gahu daran ulfaate. Sababa kanaan fincila mooraa yuunivarsiitii Jimmaa dhiyaa ture keessatti moo'iboon qindeessuu fi warraaqsuu keessatti nama jabaa ture. Kanarraa ka'uun tikni moorichaa yeroo adda addaa sabboontota adamsuu fi hidhuu irratti fuulleffatee yeroo hedduuf mana hidhaa magaalaa Jimmaa keessatti sabboontota barattoota Oromoo waliin hidhamee dararaa argaa ture. Moo'iboon Baqqalaa Garbaa baruma kana baatii 8ffaa ji'a Bitootessaa keessa gaazexaan warra Habashaa Dhanquu jedhamu eenyummaa saba Oromoo xiqqeessuu fi Oromummaa hadheessuu tokko mooricha seenee argame. Sababa sanaan sabboontonni barattootni Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa fi eenyummaan wal qabatu fincila dhoosuun sagalee dhageessisuun guutummaa yuunivarsiitii biroof fakkeenya turan. Kana keessatti egaa moo'iboon warra tarree jalqabaa keessa gahee leencaa bahachaa turedha. Kanumatti fufee torbee lama booda diddaa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee godina addaa Oromiyaa Finfinnee jala galchuu jedhutu dhufe. Warraaqsi sababa kanaan ka'ee laayyoo hin turre. Guutummaa biyyattii irraa barattoota yuunivarsiitii biyyattii hunda hirmaachise. Gaaga'ama, miidhama, hidhaa fi ukkaamsaa hedduun tureera. Barattoota bara sana sababa diddaa maastar pilaaniitiin mana hidhaa federaalaa Maakalaawii seenan keessaa Jaal Moo'iboon Baqqalaa nama tokko ture. Yeroo sana yuunivarsiitii Jimmaa irraa hiriyoota isaa kanneen akka Leenjisaa Alamaayyoo, Moo'iboon Baqqalaa, Gammachuu Baqqalaa, Eebbisaa Dhaabaa, Guutisaa Jaalataa, Falmataa Bayichaa fi kanneen biyyarraa baafaman Ibsaa Nagaasaa fa'aa waliin warraaqsa kaasaa erga turanii butamee ammas Maakalaawwiitti seene. Yuunivarsiitii Adaamaa irraa immoo Addunyaa Keessoo, Bilisummaa Daammanaa fi Mokonnon Kabbadaatu isaan waliin hidhame. Yuunivarsiitii Haramaayaa irraas Nimoonaa Orgeessaa, Nimoonaa Caalii, Magarsaa Warquu fi Bilisummaa Gonfaa fa'aatu turan. Dabalee yuunivarsiitii Wallaggaa irraas Nimoonaa Kabbadaa, Moo'iboon Misgaanoo fi Mootii Mootummaa Abdii fa'aa turan. Haala kanaan erga baatii afurii hanga 5 mana dukkanaa mana hidhaa Maakalaawii keessatti laamsha'aniin booda baatii Sadaasaa bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti barattoota namoota 6 himanni irratti banamee mana hidhaa Qilinxootti darbatame keessaas Moo'iboon isa tokko. Himatamtootni 6 kunis Nimoonaa yookaan Abbabaa Urgeessaa himatamaa 1ffaa, Magarsaa Warquu himatamaa 2ffaa, Addunyaa Keessoo himatamaa 3ffaa, Bilisummaa Daammanaa himatamaa 4ffaa, Moo'iboon Baqqalaa himatamaa 5ffaa, Leenjisaa Alamaayyoo himatamaa 6ffaa turan. Sanaan booda yeroo beellama isaa deddeebi'aa erga ture turtii baatii 9 booda himatamaa 6ffaa Leenjisaa Alamaayyoo yommuu bilisa ba'u Moo'ibooniif immoo mirga wabii qarshii 10,000 eeggameef akka alaa deddeebi'ee dhaddacha hordofus ta'e.
Sanaan booda wabiidhaan ba'ee mana murtii Hordofaa yuunivarsiitii deebi'uu gaafatullee ni didan. Sanaan booda yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa barnoota ikoonomiksii eegale. Isuma waggaa lama gahu yeroo beellamaa dhumee murteef akka dhiyaatu ta'e. Manni murtii mana sirreessaa turtii murtii dhiyaadhu jechuun gara mana hidhaa Qilinxootti erge. Haala kanaan osoo jiru manni hidhaa Qilinxoos balaa abiddaaf saaxilame. Gaafas sana zoonii lammaffaa ture. Balaa kanaan namoonni 100 ol abiddaan yeroo gubatan kaan immoo rasaasaan dhuman. Mo'iin warra kanarraa hafe keessaa isa tokko ture. Sana booda garuu mana hidhaa Shawaroobitti ergame. Turtii ji'a tokkoon booda ammas gara Qilinxootti deebi'e. Erga Shawaroobitti ol deebi'ee torbee lama booddee murteen waggaa tokkoo fi ji'a 5 itti murtaa'e. Hangi kanaan dura hidhamee ture ilaalame gaadha jedhamee akkuma itti murtaa'een kallattumaan mana hidhaa Qilinxoorraa akka ba'u manni murtii ajaja dabarse. Nimoonaa yookaan Abbabaa Urgeessaa gara mana Qaalliftee addunyaa keessoo fi bilisummaadhaan mana gara mana hidhaa Shawaroobitti deemuun adda faca'an. Erga ba'ee boodas barnoota isaa yuunivarsiitii Rift Vaalii kaampaasii Naqamteetti xumuree barsiisummaa yookaan leekcharii barsiisuu eegale. Boodas haalli hammaatee addaan kute. Erga dhaabni biyya seenee immoo waajjira adda bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti barreessaa akka dura ta'aattis hojjeteera. Mo'iboon nama ofii fi maatii isaa caalaa umrii isaa xiqqoo kana saba isaa jaalatuuf jiraatee darbe. Goota gara kateessa garraamee gameessa namaati. Oromummaatti amana. Nama garraamee dabaan afaan isaa keessaa hin baanee fi falmaa mirga dhala namaati. Qooqama inni aartii Oromoo guddisuuf qabu garaa nama nyaata. Yeroo adda addaa eebba kitaabaa irratti seenaa goototaa kaasuun kan beekamu Mo'iboon bara 2021 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti kitaaba asoosama dheeraa mata dureen isaa Dorrobaa jedhu uummata bal'aaf qaqqabsiiseera. Daran haalli itti cimnaan magaalaa Naqamtee gadi dhiisee gara magaalaa Finfinnee dhaquun hojii biraa osoo hojjechaa jiru achittis bararraa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ta'uun tajaajila yeroo dheeraa kennee jira. Dhaabbata Itiyoo Telekoom keessaas hojjechaa ture. Barnoota digirii lammaffaa galmaa'uun qoramee galee gaafa onkoloolessa 13 bara 2022 galgala akka lakkoofsa warra Awurooppaatti magaalaa Finfinnee naannoo Saansos jedhamee beekamutti rasaasa lamaan dhaamee osoo mana yaalaatti yaalamaa jiru lubbuun isaa umrii isaa waggaa 34tti addunyaa kanarraa wareegame. Mo'iboon fuudhee ilmoo tokko hin horanne. Kichuutti osoo dargaggummaa dhandhamee hin quufin karaatti cite. Waan jennuun qaba. Dhugaa fi gumaasaa waaqni haa baasu. Mo'iboon utuu lubbuun jiru akkana jechuun aadatti ture. Ana kan na dhibu kan dhaabaarra waa'ee uummata kootu na dhiba. Siyaasa dhiisuu nan danda'a. Garuu utuu uummatni koo miidhamuu callisuu hin danda'u jedha ture. Seenaan si yaadata Mo'ikoo. Ati erbuu jaallanii irraa hin maqne. Waadaa karaatti katabdeetta. Ati yoomuu goota keenya fuulli Waaqayyoo sitti haa tolu. Guyyaa har'aas sirni awwaalchi isaa magaalaa Naqamtee waldaa guutuu wangeelaa Dargeetti raawwatee jira. Gumaa keef dhugaa kee Waaqayyo siif haa baasu. Maatii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Firoomsaa Waaqayyaatu barreesse asii piromootarii dubbise. Onkoloolessa 14 bara 2022 Finfinnee Oromiyaa. Maatiin isaa jajjabaadhaa jajjabina isiniif hawwinaa. Egaa kanatti aansuudhaan walaloo xiqqoo tokko kan Mo'ibooniin ilaallatu kan obboleessi isaa barreesseef asmaatii dubbifamaa dhaggeeffannee gara eebbaaf kadhannaatti deebinaa yeroo gaarii. Warri badii malee dukkanaan si yakkee keessi keessatti mee garaa keessi shakkee ganama bariisaa gaafa manaa baatu tarii beektaa mooyi akka aarsaa taatu mana keessi waamanii garsi baasan bakkeetti
dhiiga kees lolaasanii mana keesi waamanii garsi baasan bakkee dhiiga kee lolaasanii dhokatan ija kee maaliif immoo si yakkuu maaliif immoo si kutu tarii lubbuu keetiin aangoo isaanii ol butu siifoo galeera gaafa natti dubbatte boca uffataa cee guyyaa gaafa uffatte dhiira yaadni tulluu koodee goota kumaa maal ture mo'i jechi kee inni dhumaa maaluma ture mo'i jechi kee inni dhumaa duree hojiif baatee nagaa hilutti dhaamta amma maaltu taanaan baatee achiin afta amma maaltu taanaan baatee achiin afta bahaaf gala keessitti siqsuu faana kee lakkaa'u boolla ati buute rabbi saanaa kaa'u mo'ii koo qalamii koo mo'ii koo rasaasa koo jettee nun gaafatiin eenyu baasa gumaa koo ni ba'a gumaan kee ta'ee dachaaf danuu rabbi gooftaan jannataa lubbuu keetiif haa godhu ilma sabaaf dhalate ilma sabaaf jiraate si jabaa miti mo'ii yartuutu si nyaate himattee dubbatteetta lafa dhugaan kee jiru ana yoondees takkaallee garaan heewu kan si nyaate mo'ii koo fagoos miti halaala reeffi kee har'a boollaa gadhee jirtu caala hidhaan qoraas madhiiraati achitti soo hin hafan jette hidhaan qoraas madhiiraati jetteetti achitti soo nafanii kun immoo maalirree mo'ii kan isaan si kafaranii kun immoo maalirree mo'ii kan isaan si kafaranii lakki anoo hin deemu nan galchiina saanduqaa gidiraan lammii koo har'allee na qooqaa jettee diddee mo'ii sagalee kee dhageessistu callistee achii naftee kan agartuu balleessitu yaa goota jaalalaa abbaa garaan aannanii abbaa afaan dammaa rasaasaan si waadanii yaa mo'ii koo bookkisaa yaa mo'ii koo yaa hayyuu godaannanni kee kun yoomunu keessaan fayyuu eelaanu'eel chankaa akka yoomuun fayyine gargar nu baasanii mo'ii akka lamuu waliin argine mo'ii koo qilxuu koo mo'ii koo yaa gorsaa koo mo'ii koo qilxuu koo mo'ii koo yaa gorsaa koo gubatee mar'ummaan mo'ii koo qilxuu koo mo'ii koo yaa gorsaa gubatee mar'ummaan koo akkamiinan obsuuf naaf hin taane watubaatus gubadhee akka biriisee callisee rasaa jeetii yoo barbaaddes eebbisaa dhaloonni erbuun nyaanne gumaa keessii deebisaa dhaloonni erbuun nyaanne gumaa keessii deebisaa yaa ishee siif cabnee yaa ishee wallaalte falaa maaf akkas taate finfinnee maaliif taate faallaa akkamiin nyaattiree akkamiin ilmoo ilma biyyaa lakki jetteen didduu wawwaattee faayyaa gaafa guraara lataa sirratti fannisanii gaafa eebboo addunyaa sirratti harkisanii kaleessa cal jette gaafa qalan qaalii har'as callumettee dhiiga dhugdaa maali utuu isa darbeef sabni boo'ee aare har'a moomoo idoonii nurraa qalattaare akkamiin galchitee kiyyoon biyyoo kee gidduu lakkeen nyaadhu jettee afaan cufatteen didduu mo'ii koo nagaatti kaa mo'ii koo yaatiru sichi fala maal qabna ree sichi falli hin jiru. Altakkaa shafumaan kadhannee xumurra waanta ta'eedhaa fi maatiin gararraa sana dhaabatu namoonni isaan nagaatti warri dhaaban achi dhaabatu dursinee garuu wangeelaawii addisuu wajjiniin sagalee maannoo kadhannee hin xumurra dhuma irratti abbaa keenya jennee finna waanta ta'eedha. Ija keenya walirra gufannee waaqayyoon kadhanna. Gaarummaaniif tolli kee baay'ee kan ta'e bara hundumaa kan jiraattu barri kan sin geddirree alfaaf omeegaa isa jalqabaaf dhuma abbaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee waan iddoo kanatti ta'eef maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa akkuma silas kadhanne namoonni as jiran maqaa Kiristoos Yesuusiin harka kee irra kan jiraatan haa ta'an. Eegumsi kee tolli keef gaarummaan kee isaanii wajjin haa dhaabbatu. Dhiifamaa mee harka keenyaa gara Waaqaatti ol qabnu hundumti keenya iyyuu xiqqaaf guddaan. Yaa Waaqayyo harka keenya gara keetti kaafne waa'ee lafa keenyaa waa'ee biyya keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin harki ol ka'e kanaaf gaarummaan kee kan mul'ate haa ta'u. Namoonni as jiran harka isaanii gara keetti ol kaasaniiru kaabarra kibbarra baharra lixarra iddoo garaa garaa maqaa
Yesus Kristos in bakka buune harka keenya gara keetti ol kaafne harka ol kee kanaaf gaarummaan kee ol kan diriire haa ta'u. Maqaa Yesus Kristos in harki kee biyya keenyaaf kan diriire haa ta'u. Harki kee lafa keenyaaf kan diriire haa ta'u. Haarummaan kee biyya keenyaaf kan diriire haa ta'u. Amanamummaan kee biyya keenyaaf kan diriire haa ta'u. Xinnaa harka sitti kaase, guddaa harka sitti kaase, wallaalaa harka sitti kaase, isa barate san barannee harka sitti kaase. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin amanamummaaf gaarummaan kee lafa keenyaaf kan deebi'e haa ta'u. Fuulli kee lafa keenyaaf kan ife haa ta'u. Maqaa Yesus Kiristoosiin namoonni kun yeroo baay'ee yeroo galan eegumsi keessa ani wajjiniin kan dhaabbate haa ta'u. Hamaan akka tasaa isaan hin argine. Duuta akka tasaa mana isaanii jireenya isaanii hin argine. Cabni akka tasaa dhangala'uun dhiigaa cabuun lafeedha. Maqaa Yesus Kiristoosiin namoota kanarratti aboo hin argatine. Isaanii wajjiniin ta'e. Si baanee gaafa deemnu irra keenya ta'e. Kuma yaa Waaqayyo Gooftaa ammas fuula keetti kadhachaa jirru maatii gaddiitti dhufe kana fagoo kan jiran dhiyoo kan jiran gaarummaaf tolli kee gammachuu amanamummaan kee maqaa Yesus Kiristoosin mana isaanii keessatti kan mul'ate haa ta'u. Karaa kee gammadanii haa jiraatanii. Sitti haara galfatanii haa jiraatanii. Egaa yaa Waaqayyo Gooftaa akkuma kana jennee si kadhanna kan ulfina keef hin taane kan sin gammachiifne kan sitti hin tolle kan aara sin galfachiifne maqaa Yesus Kiristoosin lafaaf qilleensa kanarraa kan dhaame haa ta'u. Gaarummaa keetiin nu wajjiniin ta'e. Ijoolleen kee fayyaadhaan kan eebbifaman ta'ani. Nagaadhaan kan eebbifaman ta'ani. Maqaa Yesus Kiristoos Gooftaa isatti nu jaallatteen. Ameen. Walii wajjiniin kadhata Gooftaan barsiiseen yaa Abbaa keenya Waaqa irra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irrattis haa ta'u kan nu gobittiin keenya irraa nuuf kenni. Nus kan nu yakkanii bakka nu qormaatti nu galchiin hamaa nu walchi malee mootummaan kan keetii oo humnis galannis bara baraan. Ameen. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjiniin